Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa dhiironni ogeeyyii fayyaaf yeroo gara yerootti ka gabaasan hedduun isaanii yeroo dulloomanii fi yeroo dhimmoota fayyaa biroo horatanitti. Dhiironni rakkina kana qaban hedduun isaanii qaanii irraa kaka'e osoo yaala hin argatin hafu. Mallattoowwan qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dhabuu yookaan dadhabuu agarsiisan maal fa'a? Dhiironni yeroo umriin isaanii meeqa ta'utti rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf saaxilamuu danda'u? Akkam jirtu bakka jirtutti nagaa rabbii isiniif haa baay'atudhaatii hadha odeeffannoo gabaabduu takka gurra isin buusuuf dhufeera. Haga dhumatti turtiin keessan nafaan haa ta'u. Odeeffannoo qabadhee isiniif dhiyaadhee rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa jedha. Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa jechuun maal jechuudha? Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa jechuun yeroo qunnamtii saalatti qaamni saalaa dhiiraa jabaatee argamuu dhiisuu fi erga ka'ees turuu dhabuu dhiisuu jechuudha. Rakkoon ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa dhiirota hedduu kan mudatu yoo ta'u garuu waan nama yaaddessuu miti. Yoo rakkoon kun itti fufiinsaan kan mudatu ta'e garuu dhiphina sammuu, ofitti amanamummaa kee irratti dhiibbaa uumuu fi hariiroo jaalalaa kee rakkoof saaxiluuf gahee guddaa taphachuu danda'a. Rakkoon ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa mallattoo haala fayyaa bu'uuraa wal'aansa barbaaduu fi mallattoo dhukkuba onneef saaxilamuu ta'uu danda'a. Yoo waa'een ka'uu dhabuu qaama saalaa si yaaddesse haakima kee waliin haasa'e. Yeroo tokko bu'uura rakkichaa wal'aanuun qofti rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa furuuf gaha. Dabalataanis qorichi yookaan yaaliin kallattiin kennamu barbaachisuu danda'a. Ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf sababbiin maali? Kaka'umsi qaama saalaa dhiiraa adeemsa walxaxaa sammuu, hormoonota, miira, narvii, maashaalee fi ujummoo dhiigaa of keessaa qaba. Qaamni saalaa dhiiraa ka'uuf dhiigni gara keessatti yaa'uu, narviiwwan naannoo qaama saalaatti argaman sirnaan hojjechuu, hormoonii testostiroonii hamma gahaa ta'e qabaachuu fi fedhii walqunnamtii saalaa gahaa barbaachisa. Ka'uu dhabuu qaama saalaaf wantoota kanneen keessaa tokko sababa ta'uu danda'a. Qorichoonni tokko kanneen dhukkuba garaagaraa yaaluuf gargaaranis rakkoo kanaaf sababbii ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf qorichoota dhiibbaa dhiigaa fi piroostatii guddate yaaluuf gargaaran kaasuun ni danda'ama. Wantoonni ka'uu dhabuu qaama saalaatiif sababbii ta'an kanneen biroos jiru. Isaan keessaa dhiphina sammuu, tamboo xuuxuu, dhiibbaa dhiigaa, hirriba gahaa rafuu dhabuu, sochii qaamaa gahaa gochuu dhabuu, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, sodaa dhukkuboota walqunnamtii saalaan darbanii, cufamuu ujummoo dhiigaa, furdina garmalee qabaachuu, hanqina testostiroonii, qorichoota sammuu namaa adoochan, dhukkuba tiruu, dhukkuba garaachaa, alkoolii baay'isanii dhuguu fi kanneen kana fakkaatan. Yeroo tokko rakkoon xiinsammuu fi wantoonni sadarkaa anniisaa nama dhisan dhukkubbii ta'uu mala akkasumas dadhabbii fi dhiphinni ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf gahee guddaa taphatu. Jeeqamuun hormooniis rakkoo kanaaf nama saaxila. Jeeqamuun hormoonii fedhii saalqunnamtii hir'isuun rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa fiduu danda'a. Dhiironni dhukkuba sukkaaraa yookaan dhukkuba ujummoolee dhiigaa naannoo qaama saalaa irraa kaka'e hojiin qaama saalaa isaanii xiqqoo hir'ate qoricha haarawaa erga jalqabanii booda yookaan dhiphinni sammuu yoo dabale rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa cimaa qabaachuu danda'u. Dhukkuboonni ujummoolee dhiigaas ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf gahee guddaa taphatu. Yeroo tokko arteriin gara qaama saalaatti geessu cufamuun hamma dhiigaa gara qaama saalaatti dhangala'u hir'isuun rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa fida. Yeroo tokko dhiigni ujummoolee qaama saalaa keessaa dafee waan dhangala'uuf dhiibbaa dhiigaa qaama saalaa keessa jiru hir'isuun rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaaf nama saaxiluu danda'a. Dhukkubni naarviis ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf gahee guddaa taphata. Dhukkubni naarviis sirna naarvii qaama keetii miidhuu danda'a. Miidhamuun sirna naarvii ammoo ka'uu dhabuu qaama saalaaf nama saaxila. Sirni naarvii kee sammuu, lafee dugdaa fi narvoota of keessatti qabata. Isaanis waliin ta'uun qaama saalaa kee dabalatee elektirikii qaamni kee akka socho'uu fi akka sitti dhagamu gargaaru erguuf hojjetu. Narvoon ergaa gara qaama saalaa dhiiratti erga yoo miidhaman rakkoon ka'uu dhabuu qaama saalaa uumamuu danda'a. Dhukkuboonni narvii ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa fidan miidhamuu lafee dugdaa fi dhiigni sammuu keessatti dhangala'uu fa'a dabalata. Akkasumas dhiibbaa yeroo dheeraa narvii naannoo teessumaa fi naannoo qaama saalaatti uumamu fakkeenyaaf dhiibbaan yeroo dheeraa baayiskilii oofuun dhufu
rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa yeroo yookaan dhaabbataa namatti fiduu danda'a. Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf umriin fagaachuunis sababbii guddaa ta'uu mala. Akkuma umriin kee dabalaa deemuun qaamni saalaa kee ka'uuf yeroo dheeraa fudhachuu akkasumas yoo ka'es jabaa ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa dhiironni ogeeyyii fayyaaf yeroo gara yerootti ka gabaasan hedduun isaanii yeroo dulloomanii fi yeroo dhimmoota fayyaa biroo horatanitti. Dhiironni yeroo umriin isaanii meeqa ta'utti rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf saaxilamuu danda'u. Qorattoonni akka tilmaamanitti rakkoon ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa baay'inaan dhiirota umriin isaanii waggaa 40 haga 70 mudachuu akka danda'u garuu dhiirota hunda akka hin taane qorannoo taasisaniin irra gahuu dubbatu. Ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf sirni marsaa dhiigaas gahee guddaa taphata. Sirni marsaa dhiigaa kee ujummoolee dhiigaa qaama kee guutuuf dhiiga raabsan of keessatti qabata. Qaamni saalaa kee akka ka'uu fi ka'ee akka turuuf hammi dhiigaa gahaa ta'e gara qaama saalaa keetti dhangala'uu qaba. Qaamni saalaa kee yeroo dhiigaan guutamu cufamuuf vaalvota wal duraa duubaan jiru irratti hirkata. Yeroo tokko tokko vaalvonni kunniin haala barbaadamuun hojjechuu dhiisuun qaamni saalaa dhiiraa akka hin dhaabanne taasisu. Miidhaan qaama saalaa fi naannoo qaama saalaa dhiiraa irra gahus rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa fiduu danda'a. Isaan keessaas cabuu qaama saalaa kaasuun hin danda'ama. Dhiironni rakkina kana qaban hedduun isaanii qaanii irraa kaka'e osoo yaala hin argatin hafu. Mallattoowwan qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dhabuu yookaan dadhabuu agarsiisan maal fa'a? Mallattoowwan ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa agarsiisan hedduutu jira. Isaan keessaa yeroo tokko tokko qofa walqunnamtii saalaan dura qaamni saalaa dhiiraa ka'uu danda'u garuu yeroo walqunnamtii saalaa turuu dadhabuu akkasumas guutumaan guututti ka'uu dhabuu fi kanneen kana fakkaatan kaasuun hin danda'ama. Qorichoonni muraasnis rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa namatti fiduu danda'u. Qorichoonni hedduu kanneen ajaja ogeessa fayyaatiin dhukkuboota biroo yaaluuf kennaman rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf nama saaxiluu danda'u. Isaan keessaa muraasni qorichoota farra dhiphina sammuu, qorichoota dhiibbaa dhiigaa, qorichoota dhukkuba namaaf tasgabbeessan, qorichoota farra dhukkubbii garaachaa fi kanneen kana fakkaatan. Wantoonni araada nama qabsiisanis ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf gahee guddaa taphatu. Isaan keessaa dhugaatii nama macheessanii fi qorichoota sammuu nama hadoochan kaasuun hin danda'ama. Wantoonni kunniin sirna naarvii jiddu galeessaa keessan irratti dhiibbaa uumuu fi ujummoo dhiigaa keessan irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'u. Kunis rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhaabbataa ta'e namatti fiduun muukuu hamaa, dhiphina sammuu, sodaa walqunnamtii saalaa fi ofitti amanamummaa dhabuu fa'aaf nama saaxiluu danda'a. Ka'uu dhabuun qaama saalaa dhiiraa eenyuun irratti hammaata. Namoota dhukkuba sukkaaraa qaban, namoota ulfaatina qaamaa garmalee qaban, namoota dhiphina sammuu qaban, namoota sochii qaamaa gahaa hin goonee fi kanneen kana fakkaatan. Dhibeen qaama saalaa dhiiraa akkamitti adda baafama? Ogeessonni fayyaa rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa keetii qorachuun adda baasuu fi furmaata isaa murteessuu danda'u. Akkasumas waa'ee seenaa dhuunfaa fi saalqunnamtii keetii gaafis gaafatu. Gaafiiwwan kunniinis si qaanfachiisuu danda'u. Garuu sababa isaa dafanii adda baasuuf gaafichaaf amanamaa ta'uun barbaachisa. Ogeessi fayyaa qorannoo taasisuun sababbii rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa keessanii murteessuu danda'a. Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa adda baasuuf qorannoo akkamiitu godhama? Kun waa'ee ogeessi fayyaa keessan rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa keessaniif sababbii ta'uu danda'a jedhee shakke irratti ka hundaa'u yoo ta'u, qorannoowwan godhamuu danda'an qorannoo dhiigaa, qorannoo testostiroonii, qorannoo fincaanii fi kanneen kana fakkaatan. Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa furuuf maal gochuu qabna? Rakkoo kana hundeerraa furuuf sababa bu'uura rakkichaa adda baasuun barbaachisa. Ogeessi fayyaa yaala gaarii siif ta'u siif murteessuu danda'a. Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa furuuf wantoota filatamoo ta'an keessaa muraasni kunooti. Tamboo xuuxuriisuu, sochii qaama gahaa gochuu, dhiphina sammuu hir'isuu, alkoolii baay'isanii dhuguu dhiisuu, hirriba gahaa rafuu, dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa ta'e to'achuu, furdina garmalee hir'isuu, soorata dibanni itti baay'ate baay'isanii soorachuu dhiisuu fi kanneen kana fakkaatan. Odeeffannoo kana waan dubbisirraa isiniif qoodee waan daawwattaniif galatooma isiniin jedha. Yoo isinitti tolle like godhuun dagatinaa.
namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan namoota odeeffannoon dabalataa ariitiin akkasiin bira gahuuf chaanalii kana subscribe godhuun dagatiin asin jedhaat haga odeeffannoo biraatii walitti deebinutti nagaan tura.